السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. سجنتا أكمل أيد. سجنتا بولتي إسلاما درجة جيسافي شمر الإسلاما حلالة بولتي حلال الرتيجرتي خاصو جد. الله يرون أما جرتوني برا كمل ما في الدم لما. akka gartee warra faranjitti akka gartee islaamatti bara 1444 keessa jira ya bara amma jirru kana keessa shayxaanni alaabaa isaa dhaabbatee jaarsa fi jaartirratti duulaa jira keessafu ummata keenya afaan kana haasa'u keessatti abalu ajjeese jaarsi jaartii ajjeese akka gartee dargaggeessi sodaatee fuudharraa fagaatu akka shamarran gartee fuudhaa fi heerumni akkana jettee sodaattu karaa gartee tolchaa jira shayxaanni maraba walaakin miliyeena hagamiittu waliin jiraataa jira bultii keessa nama miliyeena hagamiittu waliin jaalalaan jiraataa jira namni wal ajjeesuun karaa shayxaanaati adawwummaa hundurillee jira aadam irraa eegalee ilmaan aadam obboleeyyan lama wal ajjeese wanni kanaa wal qabatu lubbuu namaa baasuun dhoorkaa shari'aa islaamaa keessafu intala amaanaa rabbiitiin arkatte intala gartee jiruutee keessatti gartee si waliin dhamaatee jiruu dabarsaa jirtu intala gartee si waliin haadha fi abbaa isii hagartee isii guddisan dhiistee si waliin mana jirtu ajjeesuu miti isii san gartee hamtuunuu ija hamtuunuu laaluun akka shari'aatti gartee badii gurguddoo kuni gartee wallaala gartee nama humaan beeynetu waan akkanaa dalagaa jira جاهل لا أصل له تناف نبي كين صلى الله عليه وسلم درمانو انت لتيسا يرو خنتنجي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أخي الحبيب أختي الحبيبة أبوليتي يقالي جالتمتو أبوليسخي يقالي جالتما يرو غرتيه رمتتاتي يرو أتس يرو فوت إفر هلال obboleeyyan kiyya jiruu walitti taphatuun lubbuu walii baasuun bar waan gurguddoodha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gartee namni lubbuu namaa baase akka nama gartee aalama kana guutuu lubbuu baasetii bar lubbuu nama tokko baasuun bar islaama keessa jajjabduudha hay wahuma taphataatii ka gartee galgala waliin bultee badii tante haraam irraa si sattartee zinaa dalaguu sagaggaalummaa dalaguu badii tanarraa si sattartee intalti tun arrantana ati khana nama sigote fedhii tante tasila ati deemte sagaggaalummaa dalaydu ta dhukkuba meeqa keessa buutu si sattarte sigale hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna rabbin ji sigale uffata nuti waliif jaarsa fi jaartii waliif uffata gartee maali sinjaga aybi wali rakkoo wali wal sattaranii gartee waliin jiraatan yaa akhi yaa ukhti akkamitti garaan nama dandahee namni jaartii fi subhaanallah keessafu ummata afaan kiyya kana haasawu yaa oromoo maaltu maalte yaa ummata oromoo warii rifatti oromoo wal jaalatti ja'uun turre arraan tan akkamitti intala dhalaa takka tasirra humnan qabne dubartiitti harka laatta duuba intala dubartii takka bar ta humnan qabne dadhabduu tagartee jiruu isii haadha fi abbaa isii obboleeyyan isii dhiiste mana kankee si waliin jaalalaan si waliin jiraattu fedhii guuttattee nyaata feete nyaattee huccuu uffata feete gartee si miiqitee si tokkostee si kannitee ilmaan kee garaa baatii 9 ba'attee maa sami'naa fi aabaa'ina al-awwaliin takkaa hin dhageenye nuti baay'inaan akkatti namaa wal ajjeese jaarsa fi jaartii wal ajjeese waan ja'amu warra dabre keessatti nuti inumaa hin dhageenyu
sigale waan akkana eessaa fiddan amala fokkota nama ajjeesuun haraama arraati nama ajjeeste boru rabbii kheebira maal jettee dhayta ya Allah khanaaf fuudha kanarraa nama baqachiisuudhaaf taaktiika takkaahu gartee siistama shayxaanni lafa kaayate la'natullahi alayhi a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim taaktiika shayxaanni lafa kaayate irraa akka gartee dhiirti haadha manaa ajjeestu sigale abdii murachiisee isirraa itti aarsee waliin jiraatu gartee waliin dhahee wal dhabsiisaa sigale wal jibbisiisee akka isaan gartee wal jibbanii garaa jabeenya haga ajjecha wal gahan godhe shayxaanni adawwii keenya rabbiin durseen nu hime rabbiin nu uume ka shayxaanas uume ni beek shayxaanni ilma namaatiif adawwiidha je rabbiin adawwii godhadhaa je mallee rabbuna jalla wa ala ati arraan tana mata jabaatta yaa nama dhiiraa yaa nama humna qabu ati arra humna qabdeef seete intala dubraatak intala dubartiitak miskiina tagartee jiruu isiidhaa rakkattus nyaattus dhabdus si waliin jiraattu arra ajjecha maaltu gee yoo isinii taate yoo waliigaltan waliin jiraadhaa je rabbiin jalla wa ala waliigaltee yoo isinidduu jiraatte waliin jiraadhaa je haala gaariin وعاشروهن بالمعروف يا ربي جل وعلا حال غاريدان والقبدا والانجراد يا ربي جل وعلا يو امو غرتي اسندو ودبين جرات يو ولي غلتني جراچو ددبدن سيغله يو غرتي والدنديسني والخبجني جاللان سينا امه اسلاما خدبر خيستي سينا تم دغيسن جارسن جارتي اجيسي sigale seenaa gartee jaarsi jaartii isaa ta saaliha ta rabbi sodaatu ta isa jaalatu haadha ilmaan isaa ajjeesee injiru maa sami'inaa dhageenye nuti arra waan haarawaa nuuf fide hawaasni khiyya lammiin tiyya waan haaraya fidde lammiin tiyya waan fokkotaa fidde lammiin tiyya shayxaanaa waliin taatee waan fokkotaa fidde yaa ilma dhiiraa yaa ilma islaama akkamitti garaa jabaatte akkamitti garaan keessi dandahee haadha manaati tagartee isii waliin bar waa meeqa dabarsite jaalalaan ta akka gaafa isii arkachuudhaaf tattaaffii goote sanni beeytaami ifin ajjeesaa ableen ifin darbaa jattee gartee kakattee baay'ilama rabbiitiin fuute intaluma tana garaa jabaattee arraan tana ajjecha garaan si dandahee toomo innaa lillah kanaaf ar'ammoo nuti taaktiika takkaa'u siistama gartee ummanni mujrimaa gartee warri rabbi kafre warri rabbi wajji wal dhaba qabu gartee ibliis la'anatullahi alayhi shayxaanni gartee ummata islaamaa kana wal ficcisiisuudhaaf gama jaartii fi jaarsaatiin dhufa kana jalaa fashalsuudhaaf intalti gartee shamarran keenya dardarri keenya hin sodaatina kuni hijiba yaaddoo isinit darbee isin sodaachisuuf dhufe kanan sodaatin dhagay waan rabbiin kee jedhu dhagay waan nabiyyiin kee jedhu sallallahu alaihi wasallam sigale alhassu ala nikah nikharratti gartee wal kakaasu nama gartee waliin jiraatu akkanumatti zinaadhaan sagaggaalummaa waliin jiraatu waliin dha'u laalime nagaumaa waliin jiraachisa ammoo kagartee halaala kagartee jaalala gartee sunnarratti wal fuudhe kana wal jibbisiisa jidduu isaanii jibbaa kaay jibbaa darba maaliif in fedhukaa shayxaanni wanni inni akkaan jibbu nama islaamaa lama jaarsa fi jaartii nagahan jiraatan in fedhu isillee itti seeneeti akka isiin gartee abbaa manaa kana itti aartu itti dallantu godha isallee asiin seeneeti waa hedduu takka itti hasaase jechuudha kanaaf hasaassi gartee jallataa rabbiin kun jallataa jee nuukaa kan akka dhageenye alhassu ala nikaa irratti kakaasuudha yaa akhil habiib obboleessa kiyya jaalatamaa ukhtil habiiba obboleettii tiyya jaalatamtu inna nikaahan kun fuuni kun halaal kun fuudhaa fi heerumni kun bar mu'inun ala diin
waan gartee diin irratti si gargaaru. Namni bar yeroo fuudhe iimaanni isaa guutame bar si galee yeroo hin fuudhin sani iimaanni isaa irruudha. Yeroo fuudhe ammoo iimaanni isaa ni guutama haga hafillee rabbiin ni guutaaf. Kanaaf iimaanni kee akka sii guutamu yoo feete achii fi achi miila dheeressuu, arraba dheeressuu, harka dheeressuu, badirraa tiifamuu yoo feete fuudhe. Karaa diinirratti si gargaara fuudhi kun. Haraamirraa fagaatta, zinaarraa fagaatta, badiirraa fagaatta. Ammas fuudhi kuni shayxaanaaf ammoo shayxaana ni xiqqeessa. Maaliif? Inni halaalan fedhu, haraam fedhu, hin jaalatu. Karaa halaalitiin, karaa sunnaatiin, karaa rabbiitiin walit dhufuu kana shayxaanni hin jaalatu. Yaa ikhwaanii, wanni ati beekuu qabdu. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fuudha kana irratti gartee kakaase jechuudha. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس يا إلمان نما جاء ربين اتقوا ربكم ربي خيس سداد أجابر ربي مي يروف ودرخ خاسول عليه ربين يا إلمان نما ربي سداد يا إلمان نما هو ربي خيس سداد ربين سنو سبحانه وتعالى آية ربين سبحانه وتعالى من دقام إخواني أما دقام ربي سنو سبحانه وتعالى إسا إسن أومي لبو تكرر ربي لبو تكرر لبو تكتين سني آدم الرا عليه السلام ربي سبحانه وتعالى فودرتي يرون خخاسو فهيرو مرتي يرون خخاسو ربي جل وعلا فوني خني دين الرتي سيجر جارا دين الرتي سيجر جارا دين كيت الرتي دين كي أكا قوتهم سيجر جارا همين جرا فقاد حرام الرا فقادا شيطان أمو قرتي شيطان قرتي نيري فتشيس نتي كيسا فوني قرتي يرو علم آدم يرا في ألا والفورن شيطان نجالت رب الله سبحانه وتعالى خنرت خخاسي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ربي إساقرتي لبو تكرى إسن أومي لبو تكأين صدات آية آدمي ربي آدم الرا أومي آدم الرا إلي هاوان أومي لال هاو أومي چناچ آدم الرا أكستي قرتي جدو هاواتي في جدو آدم الرا علمنا ما خن هدو ما تيجو ربي سبحانه وتعالى إسا سيقالي خناف فودا خنقرتي ربي نرتي خخاسايجو أما اللي ربي سبحانه وتعالى آية براخي ستي وأنكه الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فوسي ساجا ربي سبحانه وتعالى وروتا قرتي جارتيهن قبل وروتا هن فورين إيرا الراهيس دبرتي الراهيس سيقالي فوسي سا جا ربي سبحانه وتعالى يو إسان قرتي فقراء مسكينة عن الله ربي سبحانه وتعالى إسان دروم سايا سيقالي ربي سبحانه وتعالى إسان دروم ساج ربي تولا إسرى إسان دروم سا نما ربي فجئ حرام الرّا بدران تيفما جئ انت لإسلاماتك وصوهماتك شلنجين كبني انت لإسلاماتك حلالا فودي ربين إفكابيتي فجر أكنا مسا درومسو يا إخواني ربين أكا سي درومسو انفيتو دروم ما بربادامي إيه فودي لماذا لا تتزوج يا أخي مالف ينفون يا أبو ليس خيا يرون تيسيد دبرتي أمري تيفتي هاگن تاجريتين واقبات سيغالي تاجريتين تيكو غرتي وغا عمرين ولو ديمتي فوناوون دي ساغاما نركسينا دافا هنجئين فودا في ها فكرنا بنا بتكسو جا امني غرتي امارا جاللا في غرتي بني يرو اوويتو سني يرو اتي تيكا يرو اتي همنا قبدو
yeroo ati shamarreedha yeroo ati dargaggeessaa kana tola wanni hundi bareedina jiru islaamaa bareedina gartee fuudha islaamaa yoo laalte rabbiin wallahi waan akkas midhaagu haraam irraa tiifamtaa bar zinaa kayoo gartee ati badii daleet kayoo ati intala takka ijaallalte rabbiillee sirraa dallan kayoo ati intala takka badii daleete fedhii namni hundi fedhii ni qaba dhiirtinis fedhii qabdi dhalaanis fedhii qabdi namni am fedhiin qabu jawwu dogongora sun fedhii tana gartee bakka itti baafattu sigalee rabbiin sii godhee jira halaalaan hortee tantee heddummees hortee tantee heddummees hortee nabi muhammad heddummees ummata muhammad heddummees fuudhuu keessa barakaa jira fuudhuu keessa guddinaa jira fuudhuu keessa jaalalaa jira fuudhuu keessa cimina sammuu fuudhuu keessa gartee ilmaan arkachuu hortee ta'e maqaan kan kee yoo abalu ta'e abbaa abalu haadha abalu jedhamtaa bara sigalee maqaan kan kee ati duutullee ni jiraata laal yeroo ilmi namaa du'u gartee hojiin isaa hundi ni muramti waa sadii malee jee nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam sanirraa gartee ilma ati dhalte ilma kan kee arra ati ilma dhalte yoo addunyaarraa deemte ilmi sun adada inni salaatuun adada inni khayrii dalaguun adada inni du'aa isii godhu rabbii si araarama jechuudha yoo ati tawhiida qabaat yoo ati nama rabbii taate kanaaf heeruma tana lallabnee jirra jennee dubbannaa heeruma shayxaana rifachiisa rabbi gammachiisa fuudhaa fi heerumni karaa nabiyyiiti sunnaa rabbiiti rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota ergeeti jaartiilee haadha manaallee isaanii goone ilmaanillee isaanii goone jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaaf sunnaa rabbiiti karaa rabbii subhaanahu wa ta'ala dhiistee karaa shayxaanaa barbaadda akhil habiib ukhtil habiiba